Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaa oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaa isiniif qabannee dhiyaanneetii kan nuti jirru oduu waliin turtii kan taasisu Anameen Shubbiseetii hanga dhumaatti nu waliin tura. Godina Koontaatti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 6 darbe. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Koontaa aanaa ammayyaa gaandaa careetti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 6 darbuu poolisiin naannichaa beeksiseera. Godinichatti rooba cimaa kaleessa galgala roobeen hordofee sigigni lafaa har'a ganama sa'aatii 2tti mudachuun ibsameera. Namoonni lubbuun darban 2 maatii tokko keessaa warreen biroo 4 maatii tokko keessaa ta'uun eerameera. Hanga ammaatti reeffi nama tokko qofti argamuunis dubbatameera. Itoophiyaa dijitaalaa ariifachiisuun diinagdee biyyaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu ibsame. Itoophiyaa dijitaalaa ariifachiisuun diinagdee biyyaa guddisuuf teeknooloojii ammayyaa haaraa galchuu fi babal'isuu irratti hojjechaa jiraachuu Itiyoo Telekoom beeksiseera. Tajaajilli neetwoorkii moobaayilii 5G'n naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti guyyaa kaleessaa jalqabsiifameera. Sagantaa kana irratti kan argaman hoggantuun olaantuun Itiyoo Telekoom Fireehiyoot Taamiruu tajaajilli neetwoorkii moobaayilii 5G'n tajaajila intarneetii ariitii olaanaa qabu isa dhumaa addunyaan amma itti fayyadamaa jirtudha jedhan. Biyyoonni teeknooloojii kana hojiirra oolchanis amma ammaatti muraasa ta'uu dubbataniiru. Itoophiyaan biyyoota kanneen keessaa tokko ta'uu himanii Itiyoo Telekoom Finfinneedhaan alatti magaalota gurguddoo naannoleetti tajaajila bal'isaa akka jirus himeera. Tajaajilli neetwoorkii ariitii qabu kun sirna dabalaa mijeessuu, hojii qonnaa ammayyeessuu fi tajaajila si'ataa kennuuf kan dandeessisu ta'uu dubbataniiru. Waggoota 6 darban kubbaaniyyaan kun tajaajiloota ammayyaa hedduu garaagaraa biyyatti galchuun uummata fayyadamaa taasisuuf hojjechaa ture jedhan. Itoophiyaa dijitaalaa ariifachiisuun diinagdee biyyaa guddisuuf teeknooloojii ammayyaa haaraa galchuu fi babal'isuu irratti kubbaaniyyaan kun ammas ciminaan akka itti fufuu beeksisaniiru. Pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaan gama isaaniitiin Itiyoo Telekoom biyya dorgomtuu teeknooloojii dijitaalaa ammayyaa bakka addunyaan geesse madaaluu fi diinagdee dorgomaa ijaaruu keessatti gahee olaanaa kan qabdudha jedhaniiru. Tigraayitti meeshaan dhukaan argame lubbuu maatii tokko galaafate. Zoonii giddugaleessaa Tigraay aanaa Abargallee Cillaa waldaa qonnaan bultoota Simrat cinatti fanjii yeroo waraana kaabaa awwaalamee tureen miseensonni maatii tokko 3 ajjeefamaniiru. Abbaan manaa fi haati warraa akkasumas ilmi isaanii waggaa 5 ajjeefamaniiru. Poolisiin naannichaa akka beeksisetti naannoon kun waraana kaabaa keessatti lola cimaan bakki itti gaggeeffame ta'uu ibsee dhuka'oonni hin balleeffamin balaa geessisaa turuu fi hammas akka geessisaa jiran dubbateera. Akka poolisiin jedhutti daa'imni meeshaa kana osoo hin beekin qabatee galee mana keessatti miseensonni maatii 3 battalumatti du'aniiru. Aanichatti erga walii galtee Piriitooriyaa asitti qofa hanga ammaatti kan maatiin dabalatee namoonni 53 balaa wal fakkaatuun du'aniiru. Dhaabbileen misooma mootummaa bu'a qabeessaa fi dorgomaa ta'uu irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Dhaabbileen misooma mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii isaa hojii bara 2017 kurmaana tokkoffaa bakka itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti qorachaa jira. Obbo Awwaluun gamaggamicha irratti haasaa taasisaniin dhaabbileen mootummaa bu'a qabeessummaa fi dorgomaa ta'uu irratti xiyyeeffachuu akka qaban dhaamaniiru. Gamaggamicha irratti hoggantoonni dhaabbilee misooma garaagaraa kan argaman yoo ta'u gabaasni raawwii bara 2017 kurmaana tokkoffaa dhaabbilee misooma mootummaa wal duraa duubaan dhihaachuudhaan irratti mari'atamus eerameera. Dr. Geediyoos Ximaatiyoos taantuu ministeera muummee Isloveeniyaa waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos taantuu ministeera muummee fi ministeera dhimmoota Awurooppaa Isloveeniyaa Taaniyaa waliin marii isaanii geggeessaniiru. Maricha irratti Dr. Geediyoon Isloveeniyaan miseensa gamtaa Awurooppaa fi miseensa mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jijjiiramaa ta'uun Itoophiyaan hariiroo gamtichaa fi dhaabbatichaa waliin qabdu daran cimsuun carraa kanatti akka fayyadamtu kaasaniiru. Fooyyessiin diinagdee hunda galeessa Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu haala investimentii mijataa kan uume ta'uun dhaabbileen Isloveeniyaa Itoophiyaatti hojiilee investimentichaa irratti akka bobba'anis gaafataniiru. Isloveeniyaa waliin Itoophiyaan ce'umsa teeknooloojiin keessumaa damee qonnaa fi barnoota olaanoon walta'iinsa qabdu cimsuuf fedhii qabaachuus eeraniiru. Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii naannichaaf gahee olaanaa akka qabdu ibsanii murteen bobbii humna nageenya kabachiisaa Afrikaa eeggannoo cimaa akka barbaadus dubbataniiru. Naannichatti Alshabaab irratti gama qabsaa'uun gaheen Itoophiyaa olaanaa akka ture yaadachiisanii injifannoowwan galmaa'an akka duubatti hin deebineef hawaasa addunyaa waliin walta'iinsaan hojjechuu akka itti fuftus mirkaneessaniiru. Taaniyaa Faajoon gama isaaniitiin biyyi isaanii Itoophiyaa waliin dameewwan gamlamee fi damee hedduun waloon akka hojjetanis ibsaniiru. Keessumaa ce'umsa teeknooloojiin fayyadama bishaanii qonnaa akkasumas hubannoo namtolchee muuxannoo Itoophiyaaf qooduuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Dabalataan ministeeronni lameen imbaasii Isloveeniyaa Finfinneetti baname eebbisuun ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa.
Kabajamtoota daawwattoota qaroo miidiyaa oduuwwan isiniif qabanne akkumatti fufanitti jiru gara oluu biyya alaatti isin dabarsa. Ergamtoonni US Israa'el fi Hizbollaa gidduutti dhukaasa dhaabsisuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun dubbatame. Israa'el naannoo daangaatti bakka Hizbollaa waraanni Libaanos akka bobbaafamu barbaadde jedhameera. Qondaaltonni olaanoon Ameerikaa gara baha giddugaleessaatti deebi'uun Libaanos keessatti Israa'el fi Hizbollaa gidduutti dhukaasa dhaabuu irra gahuudhaaf yaalaa jiraachuu dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa US Antonio Blinken akka jedhanitti marichi kamisa darbe adeemsa gaarii waliigaltee ta'uu danda'u irratti gahameera jechuun ibsaniiru. Qindeessaan pirezidaantii Baayiden baha giddugaleessaa biireetii fi waldhabdee Hizbollaa waliin walitti uumame keessatti marii kan hoogganan Amos Hochstein aangawoota biyyattii waliin mari'achuuf Israa'elitti galaniiru. Adeemsi marii kunis filannoo pirezidaantii US torbaan dhufu gaggeeffamu haa dursuu yookaan ammootu haa dursuu dhiisuu ammatti wanti barame hin jiru. Erga waldhabdeen kun hammaatee torbaanota 5 darban asitti Israa'el haleellaa qilleensaa bal'aa guutummaa Libaanos irratti raawwachuun naannawa daangaatti ammoo lola lafoo geggeessaa jirti. Akka ministeera fayyaa Libaanositti hanga ammaatti biyyattii keessatti yoo xiqqaate namoonni 2,200 ajjeefamanii namoonni miiliyoona 1.2 ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Waldhabdeen kunis kutaa fi tajaajila mootummaa kan waggootaaf rakkoo diinagdee hamaa bara dheeraatiin rakkachaa turan irratti dhiibbaa uumeera. Mootummaan Israa'el kaayyoonsaa haala nageenya naannawa daangaa jiru jijjiiruu fi jiraattota gara 60,000 kanneen sababa haleellaa rookeettii misaa'ila Hezbollaatiin bakka mana jireenya isaanii irraa buqqa'an deebisanii dhaabuudha jedhan. Kuni osoo kanaan jiru Ameerikaan loltoonni Kooriyaa kaabaa 8,000 ta'an yeroo ammaa humnoota Raashaa deeggaruun dachee Raashaa Kursk keessa lolaa jiraachuu himteerti. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddar itti aanaa US kan ta'an Roobert Wood walgahii mana maree nageenyaa dhaabbatichaa kamisa gaggeeffame irratti dubbatan. Raashaan gama isiitiin oduu kana haaluu dhiisuun yaa'ii mana maree irratti ambaasaadarri Raashaa erga warri lixaa Yukureeniin deeggaranii Kooriyaan kaabaa Raashaa maaliif hin deeggartu jechuun gaafii dhiyeessaniiru. Oduu biyya alaa kan biraatiin Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalastikaa ardii qaxxaamuruu furgugsuu beeksifte. Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalastikaa ardii qaxxaamuruu danda'u Hawaasoongi 19 jedhamu furgugsuu beeksifteerti. Hawaasoongi 19 yaalii misaa'ilaa keessatti misaa'ila fageenya furguggifamu isa lammaffaa ta'uun himameera. Biyyattiin guyyaa kaleessaa yaalii misaa'ilaa kana taasisuun addunyaa irratti ajaa'ibsiifamaa jirti. Kaayyoon isaas filannoo pirezidaantii Ameerikaa yeroo itti aanu gaggeeffamu akkasumas Kooriyaa kaabaa loltoota ishee Raashaaf erguu hordofee mormii biyya keessaa mudataa jiruuf irree ofii mul'isuufidha jedhaniin. Pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un argamanitti gaggeeffamu BBC'n ragaa walitti qabee gabaaseera. Raawwiin misaa'ilichaa Kooriyaan kaabaa humna nikulariin biyyattiin jabduu ta'uu ummata addunyaaf kan mirkaneesse ta'uu pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un dubbataniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun hanga ammaatti isiniif dhiyeessine kana fakkaata. Oduu waliin kan turtii taasisan Amiin Shubbiseetii qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun michooma.